Welcome bagana ganuftani ana dhufu gara garuu chaanalii kana bagana ganuftan jenna garra guyyaa addaa kan hin qabadde dhiyaadde namni tokko emailii isaa akka itti eeggatu viidiyoo kanaan dura irratti tokko irratti gadhiisee ture. Har'a immoo emailii miti emailii nageenya isaa eeggachuun jedhamu mobaayiluma isaa akka inni jalaa hin hatamne akka inni jalaa hin basaasamne akka hakaroonni hin galle akka appiin inni hin barbaanne fedhataa malee waan baay'ee mobaayilii irratti hojjennu baay'eesa waan baay'ee mobaayilii irratti hojjennu irra caalaa isaa waan nu eeyyamneen kan dhufuudha. Mobaayilii koo irratti kanatu caaname kanatu galee kun eessaa ba'ee akkamitti dhufee jenna. Waan achirratti dhufe hundasaa homtii mobaayiliin ofii isaatiin godhuuf hin jiru. Sooftiweeriin Androidiin keessa jiru appiin ofii kun hin jiru. Garuu ituu nu itti hin yaadiin kan nu eeyyama kennineef jira jechuudha. Ituu nu itti hin yaadiin yeroo tokko waan nu oof goone yookaan oon goone jira jechuudha. Kana keessatti kan hubatamu qabu jechuudha. Ooniif oofii sana akeekkachuu adda baafnee asirratti barbaadu. Waan ta'eef waan oon goone irraa yookaan oof goone jechuudha. Kanaaf waan goone sana irraanfachuu keenyaan homta fakkeenyaaf mobaayilii keenya ituu hin beekin keessattuu homtii ilaalamu allahu fi noot allahu isa jiru sana adda baasu eeyyamuu dhiisu allahu gootee eeyyamteetta yookaan bilook gootee sana oof gochuuf oon gochuudha waan himanni jedhu sana dubbisanii bira ga'anii akkana gochuu hin barbaaddaa jedhadha. Bakka baay'ee irratti waan nama gowwoomsu baay'ee qaba. Mobaayiliin waan nama shawwadu baay'ee qaba. Fakkeenya Play Store fudhanname salphaatti suuta inni waliin geeffannee waa baruu dandeenya. Play Store keenya akkasitti mee haabannu Play Store kana. Play Store keessatti Play Store jechuun egaa kuusaa appilikeeshiniiti. Appiin adda addaa sooftiweeriin adda addaa kan mobaayilii keessaa Play Storeedhaaf Google Play keessa jira. Achi keessaa sooftiweeriin fuudhama jechuudha. Achi keessaa appilikeeshinii nama fayyadu baay'een isaa ba'a. Achi keessatti appilikeeshinii achi keessaa bahu nageenyi isaa hammam eegamaadha. Karaa biraatiin kan dhufee galu jira. Innumti sitiingii qaba appilikeeshiniin tokko. Sitiingii keessaa wanti sirreeffamu jira jechuudha. Manuwaalii qaba jechuudha. Itti fayyadamni Play Store kun amma akkuma asirraa ilaaltan Play Store baneera. Play Store kana keessaa asirratti maaltu jira? Kanatu jira jechuudha fakkeenyaaf. My app and the games jedha. Kan okay kun ilaaluu qaba jechuudha. Kun iddoo appiin koo taa'udha. Inni irra caalaa ammaan walitti agarsiisuu barbaanne maa inni isa kanadha. Play Protecting kun eegamuu qaba jechuudha. Baramuu qaba kun. Play Protecting kana keessatti akkuma Play Store keenya guyyaa guyyaan dhufnee si kana ilaaluu qabna. Play si kana jechuudha. Mi'a tokko nan banana. Kun egaa sitiingii maal keessa jirudha? Play eenyu keessa jiru jechuudha. Play Store keessa jiru iddoo appilikeeshinii baafatan. Mee Play Protect jechuun eeguudhaan miti iddoo eegumsaati gaa. Eegumsa kanarratti waan eeyyamnuuf jedha baneera laamura. Maal gochuu qabna ta'etti iskaan goonee galuu qabna jechuudha. Akkas godhamuu qaba. Play Store keenya qofa inni kun barumsi kun adda waa'ee Play Storeeti gaa. Play Store keessa sitiingii sirreeffachuu qabna jechuudha. Akkana goonee iskaan goone no harmful app found jedha. Akkas goonee ilaalla. Play Store keenya maal ta'uu qabu? Oof ta'uu qabu akkas ta'uu qabu roonta. Akkas ta'uu qabu la. Yoo akkas ta'e appiin eeyyama keenya malee dhufee hagalu jechuudha kana jechuudha. Appiin nu hin beekne dhufee hagalu jechuudha. Kanaaf si kan jabaanni Play Store keenya deemnee si kana oon gochuu qabna jechuudha si kana. Si kana jechuudha. Si kana oon gochuu qabna. Kana goone keessaa baanee akkas goona jechuudha. Appiin kamiyyuu dhufee galuu hin danda'u jechuudha. Appiin miidhaa yookaan appilikeeshinii miidhaa qabu dhufee nurratti boba'uu hin danda'u jechuudha. Nurratti ergaa dabarsuu hin danda'u. Tokko jennee kanaan tokko kan biraa maal keessa gallee waan eeyyama dhowwuu jira. Kun kan Play Store keessaati. Play Store makina keessaa tun baay'ee nammas Play Store kun sitiingii qaba. Sitiingii isaa keessa galame. Sitiingii kanas ilaaluu qabna jechuudha. Sitiingii kana keessaa hunda eeyyamuu qabnu hundas dhowwuu qabnu.
Akkana goonee settingii kan ilaalla. Fakkeenyaaf Play Store keenya yoo recovery qabaanne as keessa deemnee profaayilii wanti guutamu jira jechuudha. Kan raaskwaan bakka Play Store keessa kana malaallaa kan biraan moo notification eeyyamnu jira settingii keessa qallee settingii mobaayilii keessa. Appii eeyyama keenya malee application akka dhufeen nutti hin galleefi. Kanaaf maal goona settingii mobaayilii keessa qallee raamti amma. Dhufeen kana keessa galachuudha. App and notification kan jedhu. Apps and notification. Application kana keessaa fi eeyyama kan nu kennu jechuudha. Beeksisni irratti agarsiisu ofiin hojjetu ofiin akkasa ta'u waan nu eeyyamnu jira la amma appii kana keessa waa baay'ee jira jechuudha. Kana keessa waa baay'ee jira la. Miila lagala kana settingii keessaa kana jalqaba wanta laallee kan gaanii gallachuudha waan eeyyama kenni. Fakkeenyaaf akka goone irra la. Fakkeenyaaf Google Play kun maal ta'u maal fa'ii eeyyamnuuf notification la Google Play keenya waan hundumaayyuu kana haimu jennee ooni goone jechuudha. Kana Google Play kana ofii gochuu dandeenya kana goone notification from app blocked ta'eera la. Notification Google Play irraa dhufu blocked ta'eera irratti. Yoo inni gaafate qofa banna. Chrome kana irra gallammas. Notification isaa irra gallamman notification isaa irra gallee. Lakkii wamtan maammal fi bogga inni cunqaa dhaabbatu ila dhaabni irra jechuudha. Ammas YouTube irra singalla YouTube keessa notification anname. Notification jechuun itunu waa tokko fayyadamaa jirru kanan barbaaddaa jedhee isa namatti dhufu kana jechuudha. Isas fuunee asitti hin balleessina akka notification gidee nu gaafate banna bakka tokkotti. Yeeshi inni nu gaafata lafa fakkeenyaaf kana lafa furanna lafa fakkeenyaaf kunumti application amma fayyadamaa jiru kun amma notification isaa kanan barbaaddaa kan jiru jira asaas akka goone cufuu qabna jechuudha. Akka goone cufuu ilaalla maaliif dhufee kan notify nu godha jechuudha nu beeksisa kanan barbaaddaa sin jedha. Ammas akka keessa galeen notification kan jedhu keessa deemee ilaaluu qabna asirra gallammas waan dhufee nu cinquudha kun. Mishi Google kana keessa galla Google kana keessa gizee gallu gizuma waa tokko nu fayyadamuu jammarre kanan barbaaddaa sin jedhu ammas. Kun haaraan feera kun akkas ta'eedha sin jedha. Amma saddufta fekka. Fakkeenyaaf amma kana keessa keep notii kana keessattis notification ni balleessina jechuudha amma blog gudheera. Kana keessaa isa notification ila eeyyameen jira kunis kun feena rabbashaa jechuudha. Kun akkas ta'aa jira. Bakka notification inni off gochuu qabna. Tokkoffaa waa lama fayyada kun baatirii nu qusata. Baatirii mobaayilii keenya chaarjii jechuudha. Lammaffaa chaarjii maal nu qusata. Dataa nu qusata jechuudha. Dataa farankaadhaan fayyadamaadhaan jechuudha. Hamma inni nu baxabbatu hamma inni nu rabbashu ta'u immoo xiqqaata jechuudha. Kanaaf eeyyamuu hin qabnu jechuudha. Unknown appii hin eeyyamamne kan jiru immoo jira achi keessa jira isa inni ilaaluufamu. Appii hin barbaachifne yoo natti dhufe maal godhu ta'e sana setting irraa al tokko si qofatti akka godhee walitti agarsiifnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessatti appiidha kun unknown appii kana ammas irra galeen jira kanas maayikiroofooniin eeyyamtaa namni dhaggeeffachuu danda'a yoo kana eeyyamne jechuudha. Maal irratti miseejii irratti ilaakuun kun WhatsApp irratti maayikiroofoonii gochuu dandeessa Extender irrattis amma ittiin fayyadamaa jira garuu Extenderiidhaan wanti maayikiroofoonii maayikii dhawwannu jira jechuudha. Kaameeraa kan nu dhawwannu jira. Bakka kaameeraan barbaannu Samsung irratti kaameeraa hin barbaachisaa inni iyyuu akkas jira jechuudha. Kana eeyyama kennu kanatu rakkoo nutti fida jechuudha. Eeyyamicha. Kana fakkaata galatoomaa baga gara YouTube channel dhuftanii galatoomaa haaluma kana wal guddinaa ni maatiin taane maal ta'uu qaba subscribe kan hin goone isa godhu like yoo gootan gaariidha. Baay'ee isin galateeffadha jechuun barbaada.
Kana thank you very much, thank you very much, thank you very much. Jedha